badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nuuf eebbifamanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nuuf eebbifamanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii daadura rabbi siin faarfadhaanii tokkicha koo mootii gaarii yaa rahmaanii tolli khankee guddaa adaa dambeekanii siituu nu gaarsiise guyyaa eebbadiini tullaabadiin urjii dachee bareechanii tullaabadiin urjii dachee bareechanii waggaa dheeraa obsaan baraa kan turanii rakkoo cinqii meeqa obsaan dabarsanii ilmii barbaachaaf ganamaa haa imaalanii dammaanadhiin sheekha irraa waraabanii akkaasingaa machuu arraa dhaqaabanii gammachuu kaanaa hin garree yaa boo'anii baga geessan baga geenye yaa ikhwaanii badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nuuf eebbifamanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii dimbarachuun waan guddaadha laayyoo miti fadlii rabbiin tiin harkattu fadhiiteetiin abbaa fedhuuf kanna rabbiin diinii isaatiin akka duniyaatti miti faallaadhaa taatiin gammaadiyaa nama qabdu diinii isaatii ta'uun keessan barattoota din rabbiitiin badhaasuma kennaa rabbii ol tahaati hawaasa keenya jiraattoota biyyaatiin diin harkachuun keessan toluu marabbiitiin madda haraa shihawwaniif manguddootiin dargaggeessaa fi shaamarran keenya martiin diin barachaa sochiin isaanii tan addaatiin hawaasa keenya jabaachaa fulduratti irraa dhaaluu qabna ilmi shifaa miti badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nuuf eebbifamanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha akhee olmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii sheekhaa kankoo yaa barsiisaa diin islaamii ayyuu rabbiin ganamaan baadhaasee ilmii siituu diiniin ifannu baasee cillimiin fakkeenya gaarii nuuf taatee nu fayyoomi nuura diiniin si ifannuuf baasee lammii ifaajeen kee hedduu tokko filamaami umrii nuuf dheeradhu baabaa khoshefaami halkan guyyaa kan janne aaran tuntamii barsiisaadhaan jirta lammii diin islaamii umrii nuuf dheeradhu baabaa khoshefaami badhaasawaa
hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nufee bifamanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii urjii lafaan yaa barattoota diin rabbii isin file diiniif yaa ahbaabii hundaa namarra isin caalchise rabbiin jabaadhu diiniin alaabaa diin ol qabii isin egaa ta hawaasni kamaaf qalbiin ifaatahii noof mul'adhu hunda keeysa barnoonni diin ifaa godhe si mul'isa ilmii ikhlaasaatiin nufaa dureysa badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nufee bifamanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii barattoota diyyaa khammaa majlisu sunnaa gaheen keeysan guddaa akkam jennee himna khidmaa bareedaan diiniif taatan gaachana halkan guyyaa sheekharraa ilmi fuunana jittuu seenaa leedaleeydaan namuu beeynaa ifaajjeen kee sammullattee ni arkina galaatumii sin janna yaa amiiruna gaarii namaa amiira majlisuu sunnaa shucaybi xasan galatoomi sin janna qoreef mangoo donni hunduumti keeysanii silaa hunda nin dubbadhaa maqaasaanii yerootu naan fuuneef hingaa abaabsee ani jazaa keeysan cilmii gaariif jannataanii isin haba dhaasuu rabbiin ol tahaanii badhaasawaa hunda caaluu qabna diinii qaroomina isaan toluu jireenyini barachuudhaan arraa nufee bifamanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii majlisu sunnaa guddaadha khee ulmaanii si argachuun keenya badhaasa rahmaanii